Guyyaa akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Bilboo Caalaati. Har'a immoo akkuma irratti argitan kana waa'ee miidhaa side effect yookaan side effect masturbation yookaan immoo excessive masturbation or miidhaa fedhii wal quunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasuuf fiduun isinitti dhufe. Egaa miidhaan kun isaan akkamiiti? Miidhaan qabamu qabu fedhii wal quunnamtii saalaa ofirraa baasuuf kun baay'ee kan jedhamu yoo hangam ta'e akkasumas immoo side effect isaa kan immoo dhiibbaan isaa dhufu wanti nama yaachisu baay'een hin jiraayii kan jedhu kanan isinitti dhufe. Yeroo darbe akkuma yaadattanii waa'ee masturbation irratti waan hubannoodhaa ta'u barnoota tokko jedheen ture. Isa san duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Har'a garuu akkuma dura isinitti hime kana miidhaa isaa irratti kan xiyyeeffatedha. Miidhaan isaa kan akkamiiti kan jedhu kana irrattidha kan xiyyeeffate. Kanaaf gosoota isaa masturbationiin maali? Gosoonni isaa akkamii? Hammam baay'ata wanti kuni kan jedhu kan immoo mata duree yeroo darbe irratti duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Har'aaf mata duree amma isinitti hime kana irratti qabadhee dhufe. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Warri duraan immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gootanii nu hordofaa turtan viidiyoo keenya like godhaa. Kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa dhufneettan isin dabarsaa. Nu wajjin turaa galumaatti. Egaa hordoftoota keenya deebi'ee dhufeera. Side effect ni qaba. Masturbationiin kun side effect ni qaba. Gaaffii jedhu jalqabarraa kaanu. Overall side effect serious ta'e hin qabu. Masturbation side effect baay'ee serious ta'e kan baay'ee nama yaachisu hin qabu. Keessattuu yoo baay'achuu baate. Yoo baay'achuu baate side effect baay'ee hin qabu. Akkuma yeroo darbe isinitti qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti ilmaa side effect caalaa miidhaa isaa baay'ee akka ta'e wantichi health benefit akka qabu kana dura viidiyoo darbe irratti isinitti himeen ture. Amma immoo miidhaas kan qabu yoo baay'ate jedhamu hammam akka ta'e isinitti hima boodarraa. Yoo baay'ateedha malee side effect baay'ee nama yaachisu hin qabu jechuudha. Side effect isaa keessaa muraasatti gaafa dhufnu tokko peenii fi miidhaa qaamaa. Miira dhukkubbiitii fi miidhaa qaamaa yeroo tokko ni fida. Inni kun akkamitti fida? Yeroo baay'ee akkuma yeroo darbe definition isaa irratti isinitti hime masturbation jechuun fedhii wal quunnamtii saalaa ofiin ofirraa baasuu kan immoo waliin qaama saalaa waliin tuqanii ofirraa baasuudha. Namoonni baay'ee qaama isaanii rirriitan yookaan harkaan ta'uu danda'a yookaan dubaroota ta'uu ta'e immoo meeshaadhaan akka vaayibireetarii meeshaa jedhamuun akka godhan isinitti himeera. Yoo isaan yeroo baay'ee yoo godhan miira keessa baay'ee galanii qaama isaanii yoo qaama for example kan dhiiraa qaama erreekti ta'e irratti qaama saalaa dhaabbate irratti wanna sirriitti meeshaa haardii ta'een yoo baay'ee irratti deebi'ee taasise inni sun miidhaa qaamaa yookaan immoo injurii itti fiduu danda'a jechuudha. Inni kun baay'inaan ta'u namoota akkamiiti irratti? Namoota porni viidiyoo otoo ilaalan masturbate godhan irratti. Namoota viidiyoo wal quunnamtii saalaa ilaalaa masturbate godhan irratti miidhaa kan geessisu ta'a jechuudha. Kanaaf baay'inaan namoota akkasitti irratti inni miidhaa geessisu. Kanaaf miidhaa qaamaati. Inni biraan hojii guyyaa guyyaa irratti illee saamuu dhiibbaa ni qaba. Ispeeshaalii namoota waan san yeroo baay'ee godhaniif hojii guyyaa guyyaa isaan irratti illee miidhaa matee ni qaba jedhamee yaadama. Ispeeshaalii warra araada isaa qabaniif. Inni kunis maali namoonni kun yeroo baay'ee waan kana kan godhan yookaan fedhii isaanii kana kan ofirraa baasan nama keessatti osoo hin taane deemanii kophaatti bahanii bakka kophaatitti bakka namni isaan hin arginetti bakka kophaatti isolee tokko godhanii waan kana raawwatu waan ta'eef yeroo akkasii sammuu sooshaal laayifii keessaa fi jiruu guyyaa guyyaa isaanii keessaa sammuu dhiibbaa irratti uumamuu danda'a kan jedhudha jechuudha. Inni biraan araada. Kan baay'ee sodaatamuu fi xinnoo ulfaate jedhamee yaadamu araada. Araada nama qabsiisuudhaan ni beekama dhugaa. Masturbationiin araada nama ni qabsiisa. Sababni isaas yeroo namni tokko yeroo masturbate godhu akkuma yeroo quunnamtii saalaa raawwatu waan endorfiinii jedhamu sun waan gallakkifamuuf inni sun amala addikshinii namatti tolchuu yookaan immoo namni araadaan akka qabamu godhaa jechuudha. Kanaaf araadni side effect isaa keessaa isa tokko jechuudha. Ispeeshaalii namoota yeroo baay'ee raawwataniif araada qabamuun kun inuma jira jechuudha. Araadni immoo akkuma beekamu namni kamiyyuu araada gosa kamiitiin yoo qabame miidhaa garaagaraatu irra gahaa jechuudha. Ispeeshaalii miidhaa hawaasummaa, miidhaa dinagdee,
wantoonni araada wal qabatan sun dhiibbaa akkuma araada biraa araadni kunillee samoo quality of life nama sanii irratti dhiibbaa xinnoo geessisuu ni danda'a jechuudha. Karaan miidhaan inni biraa maalidhaa? Araadaa jechuudha. Miidhaan inni biraa ejaculationiidhaan wal qabatee dhiirota irratti dhiirota tokko yeroo baay'ee yoo masturbeet godhan kun qorannoo tokko kan agarsiisu dhiironni yeroo baay'ee masturbeet godhan dafanii ejaculeetiin godhanii jedha. Dafanii ejaculeetiin godhan yeroo baay'ee masturbeeshinii kana waan ejaculeet godhanii dafanii ejaculeet gochuu dhiisuudhaan walqunnamtii saalaa sanirra yeroo dheeraa turuudhaan tarii paartinarii isaanii saniin haadha manaa yookaan hiriyaa isaanii isa wajjiniin walitti bu'uun kuffaa darbee jiraachuu danda'aadha qorannoon jiru kuni. Kanaaf inni tokko sanyii kormaa gad lakkisuu dura turuu jechuudha. Yookaan immoo ejaculationiidhaan dura yeroo dheeraa fudhachuu akka prolong yeroo ta'u jechuudha. Yeroo akkasii side effectiin akkanaa kun inni jiraataadha. Inni biraan immoo faallaa kanaa dafanii ejaculate gochuun illee akka side effect isaatti illee yeroo itti ilaalamu ni jiraadha. Qorannoodhuma wal fakkaataa namatti akkasidha. Dafanii ejaculate gochuu otoo walqunnamtii saalaa keessatti hammamuu hin hirmaatin yookaan immoo walqunnamtii saalaa otoo hin jalqabin iyyuu sanyii kormaa dhiiraa kan gad lakkifamu ta'a jechuudha. Inni sun early ejaculation yookaan immoo premature ejaculation kan jedhamu sanadha jechuudha. Inni sun illee akka side effect masturbationiitti fudhatamaa jechuudha. Inni biraan erectile dysfunction fiduu danda'a waan jedhu sin jira. Erectile dysfunction fiduu danda'a kan jedhu sin jira. Yes. Erectile dysfunction waan fiduu side effect isaatidha. Egaa erectile dysfunction kana akkamitti fidaa yeroo waa'ee ofii of gammachiisuu yookaan immoo masturbationiin kun qaama saalaa ofii tuttuquudhaan kan inni dhufu. Kanaaf yeroo dheeraa irra deddeebiidhaan yoo qaama saalaa ofii dhiira isaa ta'u dubaroonni yoo tuttuqan dafaniitoo miirri isaanii dafanii ittiin dhufu jechuudha. Miirri isaanii yeroo masturbeeshinii gara qaama saalaa isaanii yeroo baay'ee tuttuquudhaan kan fedhiin isaanii dhufu yoo ta'e gaafa paartinarii isaanii bira deeman kan haadha manaa yookaan abbaa manaa isaanii bira gaafa deemanii stimulation hanga san jabaatu waan jirreef fedhii walqunnamtii saalaa isaanii gadi bu'uu danda'a jechuudha. Gadi bu'uu danda'a. Fedhiin isaanii walqunnamtii saalaatiin qaban gaafa gadi bu'u erectile dysfunction kun jiraachuu danda'a jechuudha. Inni biraa fi akkuma masturbation kun hammam normaal dhaa jedhu hammam yoo baay'ate baay'eedhaa jira hammam yoo ta'e yookaan immoo hangamtu akka normaalitti fudhatamaa jiru. Masturbation akka normaalitti kan fudhatamu torbanitti yeroo lama hanga torbaa gaafa yeroo lama hanga torbaa 2-7 times per week yeroo lama hanga torbaatii oloo ta'e frequentidha jechuudha. Kun daily sanaa oloo ta'e maximum guyyaa sanaa oloo ta'e sun akka frequentii fi miidhaa kan qabsiisu ta'uu isaati. Yeroo lama hanga torbaa gara sa'aatii saddeet torbanitti yeroo lama hanga torbaa yoo ta'e akka normaala kan standardiitti fudhatamu jechuudha. Yeroo torbaa oloo ta'e torbanitti kan dailiidhaan kan guyyaadhaan oloo ta'e fakkeenya guyyaatti yeroo lama sadii afur yeroo shan akkasuma ta'uu yeroo baay'ee jechuudha. Isa akkasitti side effect fidaa jechuudha. Kan biraan kana overall masturbation side effect serious hin qabu especially yeroo akka amma isin jedhe kana yeroo lama hanga torbanitti yoo jaalle side effect baay'ee hin qabu. Yaabannoo asitti dhufee warri YouTube channel keenya faaraa irra deebiidhaan subscribe godhaa akkasumas immoo viidiyoo keenya jaallattan like godhaa. Fayyaa ta'aa.